Hacee ajjeesisuuf kan murteessitanii ergamtuu keessan hidhaa baastanii eenyuma abdattan eenyum bakka buutan dhugaa waliin dhahuun waliin wal hooggantan maaf wal ilaalu hubachuu dhabne warri hacee ajjeesise maaliif hin qabamne eda anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun adda baasu hunduu waliif yaadu kan ajaa'ibu kan naanna dinqu ajjeesaaf ajjeesisaan harka dhiigaan wal dhiqu. Kan hacee ajjeesisee nyaatee qeerroo fi qarree dabalatee kan dhiiga kee gadi naqee waakkate gaggeessaasiif malu si dhorkate eda anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun gaafadhu hunduu waliin nyaatu mootummaan isaa ta'u warri mootummaa dhiiga hacee nuu baasaa hin beektu hundumaa. Ammas gara fuulduraas waaqa gaditti dhugaan kee warra si ajjeesee fi mucayyoo si bira turte bira akkasumas namoota hedduu bira jira. Eenyumtuu anaaf qulqulluu miti ani qulqulluudha kan jedhu yeroo darbes dubbadheera dhugaa abbaa warraa koo dhugaa fi jiraatee dhugaaf darbe goota ija barbadaa darbeerre jiraatee sin caalu darbeerre sin caalu akka dhugaa isaa nu baastan ammas sinin gaafadha.